أكمل كذا أصيلك أكمل كذا أرمي كم تجنت باسولا سورة الله كست جنت باسا الله ما أتو قوي كم تكنا يا دكتور أتا كم تكنا يا زبندة سقوي يعني كماين خلاص وجهنا كنت تيجي وجهنا أنا أرجع وجهي تقولني سيني بنجي مما خلاص إنت نزلا بس تلي فكيسي تبى فكيسي تبى عشان ما تسمي داوتا في ودستي كينيا كم جرتان نجا كيساني نجا جلس ربيان نجا كولا إسرائيل اللي بكجرتان أنت نجا كيساني يا بيتو إيجا داوتا في ودستي كينيا نمتى كنا رتي يا دويتان يا دي يا ركنا مو مال في عدلات أو نانجتان مو أكا جرتان كل في الراي فرقتني راجو رابني غريبي فترة جرات وتي فتكين لك أمال ما جريتان تريو أكن يا دي في أكا سوداد إسنامتي إن الله هو أنجلو garuu uffannoo dirqama jijjiiramuu qaba tureyyuu garuu ammaaf baaltuma kiyyan kennee malee uffata hin jiru baaltuma kiyyan kennee fi hundaafuu hojii jijjiirate achuma waan gadi ba'uuf hin qabu waan ta'eef waan mana keessa taa'uuf waan marge tokko keewwate noormaaliidha tan yaadeetuma baaltoo kiyya geessee fi kana jidduu keessatti namtichi eessaa suuqaa bu'ee akkamitti akka dhufe hin beeku ani kana inni dhufa jedhee yaade gara kanaan inni kanatti dhufe duubaan naannee natti dhufe yamir baay'ee rifadhe amma ana dursee harmeeti yetti ishiin mana keessa jirti kanarraa immoo qulfiina harkatti argee jira akkuma waan raajuudhaaf banuuf deeme galeefii jira akkan argaa jiru ani immoo kaadaatan jira akka waan hammama deemuudhaaf gadi ba'ee isa keessa kiisisaa keessa qulfiin gadi kufee akkas fakkeessuu yaaleen tureyyuu garuu wambar inni irratti girgiddaa irra gizeen godhu argee jira gize sana fudhate namtichi kanaaf ani amma yaanni annaaf dhufte maayinni daawwataa fi hordoftoota keenya dubbicha gara isaatti dabarsuun barbaade qadam jedhee akka waan inni gorfaa kiyye dhufe balbala narratti banee jiru akkas wakiin banuudhaaf yaalee tokko maalee fi armeessitu natti ergemu halkan qixxee sana namtichi kun akkamitti na bira dhufuu danda'e maal jedhee tan qassidhee armeeti yetti himaa dubbiin anarraa gara isaatti garagaltee jechuudha. Itoo inni natti osoo inni armeeti yetti himee harmeen natti hin dubbatiniin an dafee itti himee armeetiyyaan akkana jedheeni dubbii gara isaatti jijjira yookiin immoo garagalchee tan yaadee daawwataa fi hordoftoota kiyya akkanaaf milkaa'ummaa abdiin qaba hanga dhuma sagantaa keenya nu hordofana. Maal jechuutti jirta? Indee maal jechuutti jira reermi akkuma jedhu sana kaa indee akka Akko ani sinjere mi arme natti ergite moo situ ergeen moo ofuma isaatiif dhufuu yaale sa'aatii kanatti akkamitti sitti dhufa? Sa'a 8 halkan keessa armee ergee moo andoom raajuun seeyu eenyu saaqee dhufa? akkasatti fakkaate kan namtichi gorfaa kiyyan dhufa jedhee yaanne kasaasaniin kazaan booda eenyuun naati maal jedhaani ana balbala naabanii naan jedhu ani immoo keessaan qaraqadheetan tureeyyu. Ati kanaa softu itti yaaddeeti moo? Mana argite moo? Armi amanus dhiisus maftikeeti. Ani garuu waan akka waan ati ergite natti fakkaate. Eenyuun inni ana naan jedhu. Amma waggaa gaaf ga'ee namichi kun mana kana keessatti si'itu jira, minyooti jira, waan akkanaa namicha kanarratti hin argine. Akkaanis kana dhibaa jirme kana. Akkamitti har'a waan kana sitti irratti kassatudha barrii kee akka barriin isaa qabne anuu xinqaaqee itti mee akkamitti waan akkanaa hojjete jettee yaasoftaati. Amma miyaan mee hojjete jechaa hin jiru miyaan. Jechuun barrumaa dhufee qabachuunsaa intini jechuunsaa akkamitti? Akkoo isa sinjichaa jedhamu sitti ergamoo akkamitti dhufuu danda'ee jennaan inni ergine jettee mitire ishi saasaniin maal gochuu na bira dhufu. Waan na gaafatu yoo jiraate ganama na gaafachuu ni danda'a. Saati barbaade na gaafachuu danda'a garuu halkan keessaa saati 8tti maal gochuu gorfaa kiyya dhufeedha gaafin kiyya. Armi na gaafadhuan. Na gaafadhu. Gaafadhu. Hunduratti waamee gaafadhu. Gaafadhu armi. Itti qabantaa? Ndee. Waan namni tokko maal gochuu sitti himuu deema armi. Ndee. Laa hojii keessan hin beeku ani hojii keetiif hojii mucaa sana akka tokko sini. Haalli keessa walitti bakka dhugaa dubbattan saba dubbattanii waan adda baasuu hin qabu. Ani sijjema duraanuu namticha kana hin jaaladhu. Ani amma garuu dhiisee hin jiraayu. Garuu maaliif akka dhufe naa gaafadhu. Maaliif harkan saati 8 keessatti maal godha gorfaa kiyya? Haa dhufu ishee. Akkuma natti haasofte kanatti itti haase. Asoo rakkoon qabu arme. Fayyaan qabdu atiin kun. Garuu arme. Ani kana dhugaadha jedhee siin fudhadha jedhee itti yaaduyyuu. Rakkoon qabu ati fudhachuu dhiisuu dandeessa arme. Garuu sanas ta'ee kanas namtichi kun dhufee gaafatteeni ina amana yookiin amanuu dhiisa. Ani garuu
namticha kana mana kana keessa jiru isa wajjin jiraachuutti hin danda'u yookiin mana kana bakka lamatti akkanatti addaan nu hirtee anis gara tokko innis immoo gara tokko illee jiraata malee inni mana kana keessa jiru akkan keessa isaa 8 dhufee kan barii natti banuudhaaf yaalee osoo banaa ta'ee osoo qarqaruu baadhee keessaan tokko qarqarachuu baadhee ani hin jiraadhu namicha kana wajjin arme namichi sijjamar nan jaalatu ani illee isa hin fedhu kanaafuu isa tasaamna ችግርን እንጂ ስትፈካት መናምትቲ መናማ አሚ አመሰ አናናምንት እንድርቱ እንዴ ነሚቻ ዋም ያባም ሐሳብ ራም ተደዋል አኒ ዋሙ ማጅልተ ዋሙ ነሚቻ ከን ሲጀመር ይውታናል እንዴ እሰቱ ጋዲሳና አቀበክታ መቃሳ ወጋገውፍ ጀምታ እንዳፉ ገሩን መናጋ ፈዷን መቃቃሳ እንዴ ነሚቻ ስለ ጀቻ ባታኒ አመሞ መቃሳ ጋዲሳ ዱማ ካሴ ነሚቻ ጨብሳፍ ጀተኒ ሻሚ አኒ ገሩ አማ ኢፋንፈት ማልፍ አከ ድፌ ብቻ ናጋ ፈዱን ጀዳን አቂዋም ጋማ ቦ አሳ ብራነት ጨይኔ እሺ በቃ አርሜ ሽሮታ ሽሪ ጋዲሳ ፈልሰፈቴቲ ምን ምች ኩሉ ጉማ ዱቢ ከናከና ማንት ይስዋማ ጅርት አን ማና ከነቲ ከንገዱ ዱበርቲ ማራት ነምቲ ይሪ ማራት ማና ጉባ ማለት ጉቤላ ከየጅቴ ሴና ወዲና ሱፍና ሲለ tamam ini fan fa ዳፊ ኮት ሲለ ዳፊ ደም ማዶ ወደ ጉማ ጋዲሳና በሪሽቱ አመዲና ሲገርባደ ነጥ ፈደ ይበቃ ከራናዋን tamam yalla ፉዳ በፍጹም ايش تسيلو غرفه جيرتي ዱዋና ለክ ጎርፋ دوانه جيرتي አይ argate no akam naga naga kiti akam ayya galata akam yuma gati sene kumami naga maltu jira maal nagoma nagenne akka tokko har'a nama biraati bariitummoo nama biraati maal jetteeti barri mucoo saati 8tti saal maal jetteeti maal jette siraan kanaa sa akkana ilma namaa barri maal barri golfaa mucayyoo akkamitti saati 8tti halkan saaqixan siin jedhe barri sama date ka raajumo ka gaaddisee baatan mucoo nama lama jira mana kan gaaddisee gorfaa gaaddisee akkamitti saati 8tti saaqixan siin jedhe maal jechuun dhabe maal bira saasani wanti barbaaddu ni beekaare saati 8tti dhufee barri natti saaqee naa gaafadhu jechaa jirtu mucayyoon way fayyaan qabu kun maal kofaltaa eegalte mucayyoo kalaan mucayyoo waan ofii eegalte ka ammoo akkatti maqaan balleessuuf deemti gaaddisa tuulaana qoqqoo ulaana narra bareetti bitaayyuu qabuun maalitu mucayyoo akkatti nu afuufti mucayyoo xurumbaa hojii keetii miti kan xurumbaa maargate mucayyoo xurumbaa meetami xurumbaa akka afuufatan irratti isaan mi'aati sila maaleessaa maal godhaa karaas nu ba'a kanamsan duraa maal godhaa baay'ee sila kan hin jedhu hojii kee beektaa kofattamu ni qati maal mala yaaddata kolfa akkanatti si dhufe qoy silen boatu bahin toppa mucayyoo bara mucayyoo silen boa in boatu basiran waan hojjetta jechaadha amma waan nama bochisu miti hojii kee kun badii kootiin ala akkatti fuutee na raffeetee mucayyoo bo maal mucayyoo matanaan yoo mana jalaaftiin jedha bara amma ishii waame yoo yaam silaan qaanfattu yaa mucayyoo qaanyi waan jedhamu bira oolee bira bullee dhimma yaami ammallee akkasuma itti qaanfattu bee mee yaami si matanaan laalara akkamisaa inni fakkaataadha gaaddisa wanni akkanaa dalaga miti yaame amanuma kiyyaa kun amanuma kiyyaa ana baay'ee kallattii baay'ee amma waggaaf deemtaa jiru amala kiyyaa kun abbo walaa shiidhaaf walaa minyooti asuma jiru takka waan akkanaa sirriitti hin arginu gadi ba'anii gadi ba'e kanuma tumtuttan dhufaa kanuma bu'aanitti dhufa malee badii isaati akkanaa kana badii isaati sun riba irratti isaanitti dhuftu nagarre amallee waliin baay'ee namatti imma fudhatu siin jedhu imma fudhatu Tiyyaa miti waan kiyyaa miti kun dalaga miti tiyyaa miti amala kiyyaa miti damma maali mucayyoo raftu maal godhaa ulaa rattutu maal abbaasi maal laan jette damma sitti reetarme maallatti pro sijamar tadi nandaman farme ammo ati sijana kofaltaat sharrii mucayyoo tala sharrii mucayyoo tala maalati kamta kana boote እንደውም አርሜያኔ እንደውም ዋና እንደበኔቱ ጅራ ዋሚ ቀስ ዶክሴ ጅራን አላህ ነገራ ሙየኔ አላህ እንኳን ጅፍቱ ባሲ
وقاجر شباز تنقول كذا تيمر انكفلتي رسلا سلا جيشون أبو جيو كنا فتح الله وقاجر تباسين سنجد بو جيو كنا أنا تروبا أنا من جعل mana kena kisah juru itu wajan jerat cumber padu nak berpadu tidak tetap cumber padu ani kalau nama kasih mit inna nama kasih itu bukan kita kas gucum ya nih ansem ya tadi Yesus ini kursi kan jalan saya tu kursi kan jalan saya tu mana nak kursi bukan jalan saya tu Yesus sebab ya nak bu jio tu suami kan mal اتقول suami انا حرام عليك بتشيهوا هم الموكيتي تعالوا تتقدمتي لا جفت ansi jamari kuliah kanan opte super badan di amu kawan nama cukup arah nama terkaya deh kanan dulu nama make apa tuan make kau deh jerai cuda ani jasar kumpul baru mana kena kisah Allah mujur mana kanan akan sudah Alar make apa tu jangan tu masulah surat lekas tu jangan tu masa Allah اتقول كنت كان يا دكتور كنت كان يا زنده سقويات يعني كماين خلاص مujur nak kita cerita mujur ada gajian mujur tu benda sini mujur memang kerana kita usulah bersitu lepas kesi akan siapa kita خلاص ايش نبلك يو اما كنت ما اكدت هبل إن كذا ما إن كذا أنا وانا نقول إن كذا ما إن كذا خلاص وانا ثلاثة على دي بقى ما يسابك الفلسفة لا وابوتي وانا سنة كاتك أبيتين أما وانا سن قيسوس وانا سن نقام سوسي شريت ما القوت شري سيدنا إيمو هذا عمري كنا شري كان انت كيف اقول لازم برافو هاي خلاص أنا هذه قاعدة مقادية سرعتنا مغاري إنما قاعد قروسا ومزيبها خلاص سبب مجيو تنا مجيو ما هيتا نمر فيته نمر فكيسيته تنين نبغى مجيو تمان ما بشوفه ما هو وقت عمر كنا مالك وي أتين نوجد ناسا قبل ما شو وجد ناسا قبل لاس نقول نمر هاتشتي نمر هاتش بركو وانا فكرني بر وانا رايم برين وانا رايم كم نبغى ani wana kena tahu mana tu najis tenau jatuh isi najis kalau hormat di kutu najis أنا ما كنت أسكت سودات ya kamu tu biar wana kena dapat tiada sumber sumber baruan الربع تكت ada itu kan terus خلاص انا قاعد زين خلاص انا نقيت خلاص مع السلامه سمون سنغان كان كم كيس نوع منون دندن خلاص